moo atis jaalalaan cabdee tulluu jaalalaa dhiibda? Jaalala ko dagattee waadaa ganamaa diigda? Qaamaan narraa fagaattee yaada ko qilee buuftaa? Moo miidhama ko har'aatiif beenyaa jaalalaa kuuftaa? Nan beeka jaalala koof akkati kuftee cabdu, galfata jaalala koof akkati obsa dhabdu, waraansa ko har'aatiif akkati kulkulfattu, dhibee naanna yaachisuuf akkati dhukkubsattu, fageenya daandii karaan achi narraa dhiibamte, takkaa naan jetteen beektu jaalalli kee naa gamte. Waadaa jaalala dhugaa obsaan baattee tiratta, jaalalli yoo si miidhes jaalalumatti himatta. Jaalalaaf yaada hormaa hin dhageessu gurraanu, akkanaaf kuftee kaatu natti himteetta duraanu. Si ibsuuf ragaan qaba hima sammuutti tuulee, jaalala keen odeessaa jechoota sirnaan kuulee. Cirrachi lammaa biyyoo yaa hortuukoo magalaana daaktaree. Cirrachi lammaa